Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufan waggaa 6ffaa sababeeffachuun hiriirri deeggarsaa aanaalee fi magaalota Oromiyaa garaa garaatti adeemsifamaa oole. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti jiraattonni Itoophiyaa jabduun obbolummaa sabdaneessaa irratti ijaaramti ka jedhuu fi dhaadannoowwan biroo qabachuun hiriira kana bahaa oolan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed mormii uummataa booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 24 bara 2010tti ministeera muummee Itoophiyaa ta'uun muudaman. Hiriirri deeggarsaa kun naannoo dhalootaa Abiyyi Ahmed kataate Oromiyaa keessatti malee naannolee kaan keessatti hin gaggeeffamne. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hiriirri bahame uummanni mootummaarraa amantaa qabaachuu akka agarsiisu ibsan. Ergaan uummanni keenya dabarse imalli badhaadhinaa bu'uura jabaa irratti ijaaramaa jiraachuu kan mirkaneessedha jedhan obbo Shimallis ergaa feesbuukii gubbaatti barreessaniin uummatni roobaa fi qorra hamaa tureen utuu hin daanga'in guutuu Oromiyaatti mootummaa sagaleen filateef aantummaa qabu agarsiisee cimnee akka hojjennu hamilee nu ta'eeraa jedhan. Kana malees sirna federaalizimii sabdaneessaa irratti bu'uureffates akka jajjabeessanii himaniiru. Bakkeewwan hiriirri deeggarsaa itti bahame keessaa tokko Moyyaaleedha. Magaalaa Moyyaaleetti qondaala mootummaa kataan obbo Galgaloo Aagaa hiriirri deeggarsaa ganamarraa qabee adeemsifamaa akka turee fi dhaadannoof kaayyoon isaa injifannoo keenya ni tikfanna kan jedhudha jedhu. Yoo xiqqaate namni gara 260 oli hiriira namooti argaman qaamolee hoggansa olaanaa magaalicha dargaggoota dubartoota maanguddoota Kali injifannoowwan argame aktifannoo fi deeggarsa muummichi ministeera keenyaa waan ta'e inni hojjete akka galmaan ga'een injifannoo argannaa aktifannuuf fedhumaan uummatii garama saaphaa lama jambaree hundinuu garamaan ba'an. Jiraattonni magaalota Oromiyaa tokko hiriira kana dirqamaan hojii daldalaa keenya cufnee akka baanu taasifamne jechuun dubbataniiru. Obbo Galgaloon magaalaa Moyyaalee keessatti hojjettootni caasaalee mootummaa fi uummannis fedhiin malee dirqamaan hiriira bahaa hin jiru jechuun himan. Magaalota lixa Oromiyaa Dambidolloo, Shaambuu, Gimbii, Naqamteef kaanittis jiraattotni dhaadannoolee hooggansa jijjiiramaa tumsuuf nageenya hundaaf hundis nageenyaaf jedhuu fi kaanis qabatanii hiriira kana bahuu isaanii OBN gabaaseera. Jiraataan magaalaa Mandii BBC'n dubbise tokko ammoo hiriirri deeggarsaa adeemsifame hin jiru garuu hojjettootni mootummaa galma keessatti walitti qabamanii sagantaa kabajaa gaggeessaa turan jedhan. Erga Abiyyi Ahmed ministeera muummee ta'anii waggoota 6 darban Itoophiyaa keessatti jijjiiramootni hedduun dameelee dinagdee dhaabbilee alaaf banaa gochuu hojiilee bu'uura misoomaaf turizimii dabalatee kaanis hojjetamaniiru. Ammoo waraanni waliinii gaagaan waggaa 2 ture kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameera. Ammas kutaalee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti sochiin hidhannoon gaggeeffamaa jiru qormaata ta'ee jira. Siyaasaan ministeera muummee Abiyyi Ahmed waliin mari'atan hojiilee misoomaa kamuu caala nageenyaa fi tasgabbii uummataaf dursa kennuun akka barbaachisu kaasuu dubbatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wiixata kaleessaa dhaabbilee siyaasaa mormituu waliin hojiilee amma dura hojjetan irratti namoota siyaasaa irraa deebii barbaaduuf saganticha qopheessuu ibsanii turan. Dura teessuu itti aantuun dhaabbata Itoophiyaa Social Democratic Party jedhamu kataan Dr. Rahel Baafee dhimma ijoo ka'e BBC'tti himaniiru. የአማራ ክልል ጦርነት ወራኒ ናኖ አማራ ከትግራይ ፊ ወልቲ ቡኢንሲ በከካኒስ ሄዱን ጅሩ ዋን ጤፍ ሞቱማን ጥብዴዋን ከነዳቡፍ ማሊፍ ሐለፎዬ ቀቡን እንሶቾ ደበለታን ሞ ሞቱማን ኮሙኒኬሽኒ ወራነ ዳቡ ደንዴሲሰንረ ወራንቸ ኢትፉፍሲሱ በርባዱ ፈካተን ማሊፍ ጨለቂሰ ከነኦ መሪዳን ፍሩን ሂምበርባችሱ ጋፊን ጀዳን ካኒሩ ሙምቺ ሚኒስቴራስ ዴቢ ከነኒሩ ወልቲ ቡኢንሰ በየኬሳ ኢትፉፍሲስና ሐልቲ እንጅሩ ሐለ ደንዳሜን ነገኝ አከጅራቱ ኒበርባና ጀቹን ዴቢሱፍ ያሊን ጎደን ይጅራ ገሩ ጋፊን መነኬሳ ከእኒ ኢጆን ፕሮጀክቲ ከሚኑ ኦሊቲ ሚሶማ መገሪሳ ኢሳኒን ኦሊቲ ነገኝ ፊ ተስገቢን ኡመታ ዱርሰ ከነሙ ፊ ኒበርባችሳ ሐቅኒ ዱርሰ አርገቹ ቀባ ኢሞዝኒ ዱርሰ አርገቹ መለንኩን ማሊፍ ሞቱማ ብረት ሂን ኢላለምኔ ካናዳ ሆጂን ሳ ኢኒጆ ኡመትኒ ነጋ አርገቴ ነገኝ ኢሳ ኤገሜ ዮጅራቱ ዳ ሚሶምኒ ከን ኢሳ በርባችሱ ሚሶምኒ ኡመተ ቆልፈቴ ረክሳዳ ቡአንሳ ይሙለቱ ኡመትኒ ኛቴ ቁፌ ብሉ ደደበ ፓርኪ ሚሶሜ ኬሰ ኦሉ ህያዱ ከናፍ ዲማ ዱርሳ አርገቹ ቀቡፍ ዱርሲ ሃከነሙ ከንጀዱ መነኬሳ ከአኒዩ ተጣጡ ላይ ቢሰራ የሚል ከቤቱ ተነሷል። ዱረታአን ፓርቲ ኡመታ አፋር ኦቦ ሙሳ አደም ገመሳኒን ሰገንታ ከነረቲ ዳብሌን ሲያሳ ጨራ ጋፊፊ yaada ofii dhiyeessuuf argatan akka ta'utti hin fayyadamne jedhan ammoo mootummaan iftoominaa agarsiiseera jedhan.
አንደኛው የሰላም ጉዳይ ነው በደንብ የተነሳው የብሔራዊ ምክክር ጉዳይ wanti guddaan sirriitti ka'ee dhimma nageenyaati dhimmi marii biyyaalessaas ka'eera misoomni kooridarii magaalaa Finfinnees ka'eera naannolee biyyattii adda addaatti lammiileen ni ajjeefamu nageenyi lammiilee rakkoo keessa galeera qaamoleen mootummaas kan mootummaan ta'inis hidhannoo qabaniin lubbuu lammiilee galaafachaa jiru kanaan wal qabatee dhimmoonni jiran bal'inaan ka'aniiru dhimmoonni kun olaantummaa seeraa wajjin wal qabatanii ka'an rakkoolee nageenyaa karaa nagaan furuu wajjin wal qabatee deebii kennameen mootummaan rakkoolee jiran mariidhaan furuuf qophiidhaa kan jedhudha. Hooggantoonni paartilee hiree gaaffii dhiyeessuu argatanii turan garuu dhimmoota ijoo kaasuun carrichatti fayyadamaniiru yaada jedhuun qabu gaaffilee dhiyaatan irraa ka'uun deebii kennaman yeroon ilaalu garuu yeroo kaan caalaa iftoomina kan qabanidha. ሞር ግልጽኝነትን ያየሁበት ነው ከተጠየቁት ጥያቄዎች አንፃር ማለት ነው። sagantaa kanarratti akka hirmaatan waamichi kan godhameef dhaabbileen akka KFO fi ABO sagantaa kanarratti hirmaanne dura ta'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa uummataafis nuufis bu'aan qabu jechuun sababa irraa hafan BBCtti himanii turan. Biiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates yeroo gabaabaa keessatti akkaan kan jabaate faayidaa biyyoota lameenii eegsisuu irratti waan bu'uureffateefi jedhan UAEtti ambaasaddara Itoophiyaa kataan Umar Hussein hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates erga eegalee waggaa gabaabaa ta'us biyyoonni lameen hariiroo addaa qabu jedhama. Keessattuu erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo qabatanii michummaan biyyoota lameenii akkaan dabaleera. UAE fi Itoophiyaan erga hariiroo isaanii cimsuu eegalanii waliigalteewwan hedduu waliif mallatteessaniiru. Waliigalteewwan kun irra guddaansaa dhimmoota dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaati. Yeroo dhiyoo ammoo dhimma waraanaa dabalatee biyyoonni lameen seektaroota 18 irratti waliigaltee waliif mallatteessaniiru. Biyyoota galoo galaanaa keessaa Itoophiyaan UAE waliin hariiroo addaa qabdi maaliif akka jedhamtuu fi sadarkaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimmoota kaan irratti UAEtti ambaasaddara Itoophiyaa kataan ambaasaddar Umar Hussein BBC waliin turtii taasisaniiru. Akka biyyaatti waa baay'ee fayyadamaa jirra. Jarri kun jaalalli biyyoota lamaanii fi uummata lamaan gidduu jiru wanna addunyaa irratti walitti dhufeenya jiru all extraordinary. Potential immoo yoo ilaaltu biyyoonni wanna biyya keessa oomishamu nama biyya jiruuf ga'a miti. Nummoo caarraa lafti bishaan qonni wanna biyya sanarraa gara kana dhufuu danda'u tokko lama miti. Inni jalqabaa fi ol'aanaan nuti amma irratti honna gochaa jirru biizinasa irratti haa xiyyeeffannu. Kaawwanii ol biizinasa irratti haa ta'u which is economy investment kanarratti haa ta'u jedhamee sirriitti hojjetamaa jira. Barnoota irratti haa ta'u jedhamee sirriitti hojjetamaa jira. So ammallee taanaan ani jara wajjinillee kan walitti dhiyaannee hojjechaa jirru. Very tailored xiqqoo akka biyya keenya irraa adda wanni godhu jarri kun waraqata saayinsaawatti amana. Namni keenya immoo akkanuma dubbatee biraa deemu wannoo godha. Akkasittiin ta'u waraqata feasibility qabu. Projektii gaarii qabu. Hojjetanii dhiyeessuu gaafata. Isa kanarratti ciniinnannee seektaraan adda baafnee hojjechaa jirra. Kun immoo yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemaa jira. Haalli nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa gaafa deeme carraa turizimii fi haala qilleensaa gaarii Itoophiyaan qabdutti fayyadamuuf lammiileen UAE hedduu gara Itoophiyaa akka dhufanis himu ambaasaddar Umar. Given that haal biyyi keenya keessa jiru kun yoo sirriitti jijjiiramaa nageenyi bu'aa deemu jarri kun destinationiin isaanii achi ta'a. Achi kadhaqam baay'ee investimentii qofaaf miti. Qilleensa kennaafillee qilleensa baay'ee nama hawwatu turizimiif mijataa ta'e qabna. Ittiin hojjenne kanarratti sirriitti hojjenne I'm sure wanni baay'een hin jijjiiramee yaada. Anaaf hundaa ol diinagdee. Namni biyyaayis qabu hiyyummaaf biyyallee ka ol qabu qabeenya. Amma qabduun mataa ol qabatee deema namni ati qabdullee jechaadha. Namni biyya namaa deemee cabee kabuluufillee kanaaf. So kana keessaa ba'uu ka dandeenyu yoo diinagdee irratti xiyyeeffanne jennee isarra hojjetaa irra I'm sure gara kanaanillee milkoomna yaada. Yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa hanga 300 ta'an UAE keessa jiraatu. Isaan keessaa kanneen carraa hojii barbaacha osoo leenjii ogummaa gahaa hin qabaatiin mana namaafaa hojjechuuf garas imalan hedduudha. Kanarraa kan ka'e rakkoolee garaagaraa isaan mudatu hambisuuf mootummaa UAE waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa akka jiranis ambaasaddar Umar dubbataniiru. Keenya dura rakkoon ture namni oduma leenji'ee sartifaa hin ta'in baadiyyaarraa ka'ee keessattuu dubartoonni ijoollee qonnaan bulaa ta'an kan eessatti sokkeettiin akkasuu qabuun beenne waliigaltee nama wajjin communicationii kan qabne dhufanii callisaniitumaan dhufanii seenu. Tokkoffaa ejantoota leegal ta'an jajjabeessu. Training kennee fi ministirii isa wajjinillee walitti hidhamnee amma jara jajjabeessinu inni kun xiqqaachaa dhufaa jira. Karaan biraa immoo warra wajjin hojjechuudha Oromasii kan hojii. Amma poolisoota wajjin wannoo qabnaa isaan wajjin hin hojjannaa nama argitaniif qabdanii darbuu odoo hin taane mee rakkoo isaa irratti waliin haa dubbannu
warra hidhamanillee mana hidhaallee dhanna mana hidhaallee dhannee maaliif hidhame jennee koozii isaa addaan baafnaa gariin baay'inaan badii namni kenna uumurraayi. Hundaa ol garuu barsiisuudha tireeningii kennuudha odoo fanne yeroo garaagaraatti deebitee kana gochuudha yoo kana goone aamshoor xiqqaachaa dhufa yoo biyya biraa wajjin wal bira qabdee ilaaltu rakkoon as jiru xinnaadha garuu sadarkaa immoo isaan irra gahan the system the technology irra gahan yoo ilaaltu immoo baay'ee hojjechuu dandeenya kanaa ol.